Dhaggeeffadhu kunoo yoo gurra qabaate alaabaa katolche beeyta eenyukka taate kunoo beekirra yoo duraan beeku baate Sheekh Muhammadu Bari tanas kan hojjate ulamaa islaamaati kunis yoo feete qabsoo isaaniitiin tarra nuttas baate akkana lafaate bardiinii fi sabaa diinirraa jajjabaa simmataa qabaa akkas ta'uun beekuun bal'irra guddaanii tanaan gayuu fedhaarra ummataanii yoo rabbiin kiyyana naga gurra isaanii yaada makka malee jettu muslimaanii nadii gammadaa hoo beeyta eenyuma kaanii inni dhis muslima Sheekh Kaasim Usmaanii namni qabsoo godha ture waa hundaanii ulamaa islaamaa ta'uu qabeeytanii haa musliman feene jira ilaalchaanii tanaafin dubbadhe tana arra'anii malee dhaadachuudha fi miti tanaanii eegalli isaanii bu'urri jalqabaa diinirraa jajjabaa simmata qaqqabaa yaa nama seenaa muslimaa awwaaltu seenaa teenya bariyaa boleessu hootu gootuwwan qabsoodha ni beekan namootu isin yaadachiisa mazu haqoo guutu inninis muslima rabbi sodaatu rabbi isaa tabane soomane salaatu muslima turanii